Waaqayyo abbaa keenyaaf galanna ta'u. Nutti dubbateera gooftichi. Sagalee isaa gara keenyatti ergeera. Maqaan isaa ajajamu. Hin kadhannaa yeroo kana immoo mootummaan gooftichaa gara keenya akka dhufu. Mootummaan Yesuus Kiristoos gara tokko warra isa dhaggeeffatanii kanaa akka dhufu. Mootummaan Yesuus Kiristoos jireenya namootaa kana keessa dhufee akka buufatu. Yaada keenya qalbii keenya yeroo kana laachuutu nurra jira. Mootummaan Yesuus ammoo dhufu seexanni dhaabachuu hin danda'u. Dhukkubi dhaabachuu hin danda'u. Mootummaa Waaqayyoo hin barbaachisa. Warra lafa duwwaa keessa jiraniif hin barbaachisa. Warra eedduu hin qabneef hin barbaachisa. Hoolota irraanfatamaniif hin barbaachisa. Laphee kee baniif mootummaa Waaqayyoof. Gooftaa si kadhanne yeroo kana. Dhugumaan nuyi dadhabbii qabna. Sabi kun sodaa jala jira. Lapheensaa miidhamaadha. In argita gooftaa. Akka yeroo kana nu gargaartuuf si kadhanna. Humna afura kee qulqulluun yeroo kana gara keenya akka dhuftu. Yaa gooftaa kottu. Yaa ilma Waaqayyoo kottu. Yaa ilma Waaqayyoo mootummaa Waaqayyoo kan taate kottu. Kottu yeroo kana. Kottu hoolota kanaaf. Kottu warra miidhamoo kanaaf. Kayya irree Waaqayyoo. Humna dhukkubaa kana irratti ka'i. Humna rakkinaa kana irratti ka'i. Humna yuumaa kana irratti ka'i. Humna ari'atu kana irratti ka'i. Inni saba kee galaana Yordaanos hin ceesifte. Inni Yarkoo jiru ajissite. Yaa irree Waaqayyoo ka'i. Saba kee mul'adhu. Kan rakkatanii mul'adhu. Yaa irree Waaqayyoo mul'adhu. Yeroo kana mul'adhu. Ibiddaan mul'adhu. Humna diina xaphu godhu mul'adhu. Yaa irree Waaqayyoo mul'adhu. Uumaa bara baraa kan taate. Fayyisaa bara baraa kan taate. Mo'aa bara baraa kan taate. Gooftaa kan taate. Yesuus Kiristoos mul'adhu. Irreen Waaqayyoo mul'adhu. 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 Kan dhibamanii mul'adhu. Gaaddisa du'aa jala kan jiranii mul'adhu. Dhufteetta mul'atteettaa takka. Ammas mul'adhu. Irree Waaqayyoo mul'adhu. 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 Ba'aan mul'adhu. Lixaan mul'adhu. Kaabaan mul'adhu. Kibbaan mul'adhu. Irreen Waaqayyoo mul'adhu. Laada lama saabti jikkala lama saamtodoon. Rimoo saabti jikkala lama saamtodoon. Rimoo saabti jikkala lama saamtodoon. Rimoo saabti jikkala lama saamtodoo kan tarba. Mul'adhu irreen Waaqayyoo. Mul'adhu. 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 Biyya kanaan mul'adhu. Biyya kanaan mul'adhu. 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 Mul'adhu mootummaa Waaqayyoo. Mul'adhu mootummaa Waaqayyoo. Humna diiraa kan cabsitu. Aangoo diiraa kan cabsitu. Irree diiraa cabsuudhaaf. Mul'adhu irree Waaqayyoo. Mul'adhu. Biyya Afrikaa kanaan mul'adhu. Biyya Awurooppaatiin mul'adhu. Maqaa Yesuusiin mul'adhu. Saba guyyaa guyyaatti du'aa oolu kanaan mul'adhu. Biyya duun irra dhaabbate kanaan mul'adhu. Mul'adhu. Irree kee mul'isi. Irree kee mul'isi. Irree foon hin mul'atin. Irree foon hin mul'atin. Maqaa gooftaa Yesuus irree foon hin mul'atin. Irree foon hin mul'atin. Irree Waaqayyoo mul'adhu. Irree fayyisu Waaqayyoo mul'adhu. Dhukkubi koronaa jedhamtu kun maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin biyya kana keessa addunyaa kanarraa ardii jirtu kurraa lubbuu qabeessa hundumaarraa maqaa isa du'aa ka'e Kiristoos Yesuusiin maqaa isa humna du'aa cabsee ka'e Kiristoos Yesuusiin maqaa isa aangoo du'aa cabsee ka'e Kiristoos Yesuusiin golgolaay 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 addunyaa kanarraa golgolaay ardii namirra jirurraa golgolaay 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 maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waldaa Waaqayyoo kan cufte kun waldaa Waaqayyoo kan cufte kun iddoo kan fudhatte kun mana Waaqayyoo kan cufte kun duuba isaa dhaabattee kan hojjettu seexanni kun maqaa gooftaa Yesuusiin bani maqaa 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 Yesuusiin aangoon diiyaabiloos kun jawwichi durii kun maqaa gooftaa Yesuusiin inni biyya lafaa jettu kun gubadhu maqaa Yesuusiin gubadhu maqaa Yesuusiin gubadhu maqaa Yesuusiin lafa jalatti gubadhu qilee jalatti gubadhu galaana jalatti gubadhu baaf lixatti gubadhu kaaba kibbatti gubadhu gubadhu maqaa Yesuusiin gubadhu maqaa Yesuusiin humni Waaqayyoo mootummaan Waaqayyoo si darbata
maqaa Yesuusiin darbatame maqaa Yesuusiin darbatame maqaa Yesuusiin darbatame maqaa Yesuusiin darbatame haleluuyaa አሜን ጎፍታ ሲያገለጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያገለጥ ilma waaqayyoo siyagalatu afra qulqulluu siyagalatu biyya koo rabaa qabtu eebbifam 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 haleluuyaa አሜን ኦ መወሪ ለቀብደ ኢየሱሳቲ nuto biyya qaamna biyya waaqa namni obseegee waaqa argaa dubbata warri biyya qabdan nuto biyya qaamna biyya waaqa namni obseegee waaqa argaa arga keessa mirgana saati na wajjin dubbataas namni obseegee waaqa argaa namni obseegee namni obseege gadi jiraati nuto biyya qaamna biyya waaqa namni obseege waaqa argaa dubbata sagalee keessan baasaati haleluuyaa nuto biyya qaamna biyya waaqa namni obseege waaqa argaa arka keenya rukutanne walii wajjin namni obseege waaqa argaa namni obseege ilillee galataani haleluuyaa meeshubbisaa olii gaddeemaa dhuma jirtan mana keessan keessattis gooftaa na waaqessaa ኢየሱስን ንፋ አሜን ዮ ሰሜን ኩን ጅገዩ ዮ ለፍት ኩን በደዩ ኮጅሬኝ እትፉፋ ኢንን አብዲ ጎዳዴ አልከኒ ጉያ ኤጉ ኢየሱስ ኬኛ ኑፋ ዮ ሰሜን ኩን ጅገዩ ዮ ለፍት ኩን በደዩ ኮጅሬኝ እትፉፋ inni nu abdii godhanne halkaniif guyyaa hennu Iyesuus keenya nufa harka rukutanne Iyesuus keenya nufa Iyesuus keenya nufa marga keessarraa sana wajjin badhaati Iyesuus keenya nufa Iyesuus keenya nufa Iyesuus keenya nufa Iyesuus keenya magar jedhaati na wajjin mee Yoo samii kun jigeyyu yoo lafti kun badeyyu koo jireenyetti fufaa inni nu abdii godhanne halkanii guyyaa hennu Iyesuus keenya nufaa yoo samii kun jigeyyu yoo lafti kun badeyyu koo jireenyetti fufaa inni nu abdii godhanne halkaniif guyyaa hennu Iyesuus keenya nufaa Iyesuus keenya nufa Erbadatim Iyesuus keenya nufa arga keessa raasa dinojina Iyesuus keenya nufa Iyesuus keenya nufa shubbisa dubbada nojina malmer Iyesuus keenya nufa Hallelujah Iyesuus keenya nufa mesocho samilla keessa dubbada Iyesuus keenya nufa Iyesuus keenya gadi nufi Yoo samiin kun jigeyyu yoo lafti kun badeyyu koo jireenyetti fufaa inni nu abdii godhanne halkanii guyyaa hennu Iyesuus keenya nufaa garjaa dubbadhame yoo samiin kun jigeyyu yoo lafti kun badeyyu koo jireenyetti fufaa inni nu abdii godhanne halkanii guyyaa hennu Iyesuus harka keenya mirga rafannee wala jirre Iyesuus keenya nufa Iyesuus keenya nufa merbada lojinu Iyesuus keenya nufa Hallelujah Iyesuus keenya nufa irle warqabdan galata warqabdan Hallelujah
Gooftaa Yesuus hin dhufa. Abdiin kiristaanotaa Yesuus hin dhufa. Nagari jedhee dubbannu. Utoo biyya qabna biyya Waaqaa namni obsee gee Waaqa argaa. Namni biyya qabaa dubbatu socho'e. Utoo biyya qabna biyya Waaqaa namni obsee gee Waaqa argaa. Harka keessa mirga raasaatti qilleensa irratti namni obsee gee. Namni obsee gee Waaqa argaa. Namni obsee gee. Namni obsee gee Waaqa argaa. Namni obsee gee. Namni obsee gee. Gara jiraati. Asinni suna eebbisi seenaa koo badeenaa deebisi. Injeksiin deemana koo ansi malee beeku babbaa koo. Asinni suna eebbisi seenaa koo badeenaa deebisi. Injeksiin deemana koo ansi malee beeku gooftaa koo. Gadi jennuufi Waaqayyoon dhagaa iyya ijoolleessaa. Wal gureen irra darbee gaddi kaleessaa. Utaaleen isa faarsaa erganii kamii. Iyyi koo boona biratti dhagaame. Dhagaameera iyyi koo dhagaameera. Diigameera iyyi harkoon diigameera. Dhagaameera iyyi kee dhagaameera. Diigameera iyyi harkoon diigameera. Sagalee keessa baasa harka keessa raasaatu. Diigameera diigame sochoomee hojii diigameera 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 diigameera. Sarumaa dubbata gara jiraatu nama wajjin meem. Utoo biyya qabna biyya Waaqaa namni obsee gee Waaqa argaa. Warri qabdan duwwaan. Haleluyaa. Utoo biyya qabna biyya Waaqaa namni obsee gee Waaqa argaa. Ameen ameen harka keessa raasaatu. Namni obsee gee Waaqa argaa. Namni obsee gee Waaqa argaa. Namni obsee gee Waaqa argaa. Namni obsee gee. Namni obsee gee. Namni obsee gee Waaqa argaa. Namni obsee gee. Namni obsee gee. Ilillee jabaa galata jabaa. Leessa kan ture har'a kan jiraatu bara baraanis kan jiraatu inni Waaqayyoodha. Ameen jedhaa. Inni gooftaa gooftotaati. Maqaa isaaf galanna ta'u. Dhuga ba'umsaa namootaan isiniif dubbiseenii finna. Namoonni iskiriinii Araaraa TV'tiin yookaan foddaa TV Araaraatiin namoota fayyanii dhuga baatii isaanii karaa bilbilaaf karaa feesbuukii Araaraan nu barreessanan isiniif dubbisa. Maqaan koo Atileet Alamaayyoo Taammiruun jedhama. Biyyi koo godina addaa Sabbataarraadha. Kadhata guyyaa 40 kadhatamaa jiru. TV Araaraa utuun taa'ee ilaalee duukaa kadhachaa jiru. Shaagala fiigichaa irratti kan naqabee waraansa cimaadhaan qabamee torban tokkoof ituu gargar hin citin baay'ee ituu na dhukkubaa jiru. Yeroo raajiin Masarat kadhatanii battaluma sanatti narraa citee amma fayyaa koodha ergasii na dhukkubaa hin jiru. Waaqayyoon naa galateeffadha. Inni biraani obbo Waggaarii Dafaa jedhama. Biyyi koo Finfinneerraadha. Kadhata guyyaa 40 kadhatamaa jiru. Karaa TV Araaraa utuun taa'ee ilaalaa jiru. Yeroo raajiin Masarat taa'ee bilisa ba'a jedhanii dhukkuba yeroo dheeraa midhaan nyaachuuf bishaan dhuguu na dhowwee baay'ee na rakkisaa ture. Battaluma sanatti na keessaa badee amma fayyaa kootii naa galateeffadha jedhu isaanis. Akkasuma Aadde Almaas Waaqtolaadha. Biyyi koo Finfinneerraadha.
Obboleessi koo dhibee sammuun qabamee of wallaalee hojiidhaas ba'ee yeroo dheeraadhaaf na rakkisaa ture bara 2010 ji'a jaaffaa keessa waldaa araaraa fidee raajii Masarat Taayyee kadhatanii fi yeroodhuma sanatti fayyee hojii isaatti deebi'ee hojii isaa hojjechaa jira amma har'aatti jedhu Waaqayyoof galata fidaa. Inni lammaffaan jechuudha Aadde Almaaz jechuudha. Ani immoo dhukkuba sukkaaraaf giffiitii akkasumas amooti qarxiitii isaanii keessa jechuudha. Amooti qarxiitii isaanii keessa xaxariin dhukkubsadhee opereeshinii ta'uudhaaf beellama qabadhee ituun jiru ji'a amajjii bara 2012 waldaa araaraa dhufee raajiin Masarat Taayyee natti bu'anii naaf kadhatanii dhukkubichis na keessa hin jiru. Hundinuu yeruma sanatti na keessaa bade. Iddoodhuman duritti ilaalametti deemee ilaalamnaani dhukkubni tokkoyyuu si keessa hin jiru naan jedhanii yeroo sanaa jalqabee ani fayyaa kootii Waaqayyoon naa galateeffadha. Obboleessi isaanii maraatummaarraa Aadde Almaaz immoo dhibee giffiitiirraa sukkaararraa akkasumas immoo amoota xaxariirraa leenca Yihudaa bilisa isaan baasee jechuudha. Galanni isaanii guddaadhaa. Gooftaaf galata guddaa fidaa. Warra nama dubbisee warra karaa bilbilaatiin erganidha. Warra karaa feesbuukii nan dubbisa namoota muraasa isaanis baay'eedha. Ani maqaan koo Leensaa Gammachuun jedhama. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u jechaa. Ergaanii deeggartuu TV araaraa ta'e, deeggartuu jechuun paartinarii jechuudha. Ergan deeggartuu TV araaraa ta'e jireenya koo keessatti hafuuraan ta'e fooniin hirrina hin argine. Bara 2010 ayyaana jala bultii dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos konfireensii ture irratti Waaqayyo dhibee kintaarootii bara 1987 kaasee na rakkisaa ture irraa Waaqayyo na fayyiseera. Dhibee waggaa 23 irraa gate leenca Yihudaa. Maqaa isaatiif galannaa ta'u. Na fayyiseera maqaa isaan eebbifamu. Dhaamsani deeggartoota TV araaraatii fi fageenyi eebba harka Waaqayyoo hin dhowwu waan ta'eef harka keessanii hiixachuutti dudduubatti hin jedhinaan jedhaa jette Leensaa Gammachuu jechuudha. Warra TV araaraa hordofuu fi harka keessanii akkas gochuu hin dadhabinaa jette. Maqaan isaa ulfaatu. Inni biraan ani Balaachoo Mollaan jedhama. Shawaa Kaabaa magaalaa Mandiidaarraa guyyaa gaafa 10 ji'a 9ffaa 2012 jechuudha. Isuma kana jechuudha. Kadhannaa galgalaatiin obboleettiin koo TV araaraa akka hordoftu itti himnee yeroo hordoftu afurri hamaan ani sobee akka koronaan qabee godheeni maallaqa qabduu mana yaalaa akka isheen fixxuuf barbaadeen ture jechuudhaani garuu nan qabame jechuudhaan na ajajaa hin dandeenye jedhee seexanni sagalee guddaan gadhiisee isheerraa iyyee ba'eera. Waaqayyoon nu galateeffadhaa. Yeroo TV araaraa ilaaltu irraa iyyee seexanni koronaa fakkeesseen qabee jedhee irraa caraane. Caraan ammas maqaa gooftaa Yesuusiitiin ilmaan namaa kan rakkiftan. Ameen. Irraa caraaneen koronaa fakkeesseen qabee irraa ba'a jechuudha. Galata fidaa gooftichaaf ammayyuu. Akkam jirtu gooftaatti kan jaallatamtan maatiif hojjetoonni araaraatii fi ani maqaan koo Fiqaaduu Zallaqaa Immiruun jedhama. Godina Gujii ba'aa dhuga baatiin koo ajaa'ibsiisaan naaf ta'e gooftaan akka naaf galateeffattan barbaadu innis osoon taa'ee TV araaraa ilaalu raajiin harka keessan na waliin ol qabaa jedhan osoo kadhatanii dhibeen saayinsii waggaa 10 olii fi rakkachaa ture Waaqayyo na keessaa ol deebisuudhaan irraa na hiikee dhugumaa fageenyi fayyisuu irree Waaqayyo hin daangessu na galateeffadha. Haleluuyaa. Saayinsii waggaa 10 keessaa ol deebisee baye. Distance is not a barrier. Riqet የማዳኑን እጅ አይገድብም. Fageenyi fayyisuu harka Waaqayyo hin daangessu. Wow. Ani maqaan koo Gammachuu Shaanqoon jedhama. Dhuga baatiin koo Qufaa Gogaa 7 jedha. Na rakkisaa ture. Kaleessa yeroo raajiin Masarat kadhatanii iskiriinii tuqee yeroodhuma sanaa ka'een boqodhee naa galateeffadha. Hallelujah. God is good. Ulfinni isaaf haa ta'u. Mee galata fidaa amma warra deebi'aati. Ammas namni biraa waldaa araaraa Waaqayyo sinaa eebbisu. Ani Alamnesh Tamasgeenan jedhama. Buraayyuu irraadha. Dhuga baatiin koo miseensa waldaa araaraa keessanii keessaa namni tokko adaraa itti dhaammadheen dibata araaraa naa fidii. Dhibeen garaachaa yeroo dheeraa rakkachaa kanan ture Waaqayyo na fayyiseera. Ergan guyyaa dibaticha fudhee kaasee nagaa guddaan qaba.
yeroo waldaan jalqabu dhuga baatii biroo waliin nan dhufa armee koof immoo waaqayyoon naa kadhadhaa jetti isheen kun maqaan isaa ulfaatu walitti qabaa gooftaaf galata fidaa thank you isa kaan immoo boran dubbisa baay'ee dhannoo garan qabu boran itti deebi'a min abban wala gooftaa dura haleluya arras irreen fayyisuu waaqayyoo hojiirra jira ammas fageenyi fayyisuu harka waaqayyoo hin daangessu dhibeen guddaan hin jiru gooftaa guddaatu jira haleluya waaqa jabaatu jira dhibeen jabaan hin jiru dhibee saayinasii dhibee HIV dhibee kaansarii dhibee aasmii caba diskii dhiita garaa keessaa kintaarotii kan maqaa qabuuf hin qabne rakkataa kan jirtan itti siikeera humna dhiiga Yesuusiitiin itti siikeera humna dhiiga Yesuusiitiin itti siikeera humna dhiiga Yesuusiitiin gaddidduu du'aa jala galtanii kan jirtan shaadoon du'aa isin irra buufatee kan jiru halkanii guyyaa harka du'aaf irratti eegaa kan jirtan akka nama buddeen nyaatu qoricha kan nyaattan diinni harka isaa isin irra kaafatee kan jiru kaas harka kee irraa ajajeera kaas 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 aangoon du'aa harka kee irraa kaas seexan harka kee kaas dhukkubni irraa kaas saba koo irraa harka kee maqaa Yesuus gooftaatiin kaas harka kee irraa kaas harka kee irraa kaas harka kee irraa kaasi dhukkubni kaasi seexanni kaasi 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 omna dhiiga olichaan bilisa baa 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 nama sadeetu dhibee diiskii irraa hiikamtu mana keessaa kan ol jettanii gajjechuu dhabdanii rakkattanii nama sadii irraa tu hidhaan dudda keessanii hiikamuun arga maqaa gooftaa Yesuusiin ammaa kaasee siikeera hiikame amma siikeera hiikame kiraanchii darbadhuu ka'i wiilcharii irraa ka'i dhibee kamirraa siikeera humna dhiiga Yesuusiitiin ammaa kaasee hiikamaa galatoomi gooftaa ulfaadhu akkasumas mata duree adda addaa sitti erganiiru mucaa harki isaa irraa cituuf jedhu Finfinnee irraa maashiniin harka isaa qabee madaa harka isaa wajjin ergeera namoonni baay'een prayer requestii mata duree kadhataa ergitaniitu ani maqaa keessa waamee fixuu hin danda'u leenca Yihuudaa garuu rakkoo keessan beeka in arga kunoo ammaa kaasee qabeera rakkina keessan ammaa kaasee qabeera harki mucaa kana irraa hin citin akkasumas dhibee adda addaan biyya adda addaatti hospitaala adda addaatti kufanii kan jiran faxinoo daraashinni ta'e leenca Yihuudaa isin bira ga'eera bilisa baa 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 ofirriftanii gara akkaawuntii araaraatti horii keessan kan ergitan mana warri hin qabne manaan si eebbiseera dhalaan si eebbiseera jireenyaan si eebbiseera iskoolaarshiippiin si eebbiseera eebba Abrahaam kan Yisihaaq kan Yaaqoob gola keetti mana keetti akkaawuntii keetti ajajeera 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 harki facaase kun harka kudhaniin dachaa dhibbaan akka ni deebisee aamu ajajeera 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 dhiiga Yesuusiin akkasuma hidhata hojii keenyaataa harka guutee kan facaasu jedha macaafni harka guutee haama jedha harka keessan guutaaf facaasa eebba waaqayyoo isa dhuma hin qabne irraa hirmaadhaa ajajeera biyya kana baalee xakaaba kibbaaf nagaaniif gabiina ta'u irreen koronaa vaayirasii rukutamu humni koronaa vaayirasii rukutamu koronaa vaayirasii rukuteera koronaa vaayirasii rukuteera du'aaf ergaasaa rukuteera du'aaf mootummaa du'aa aangoo dukkanaa humna koronaa vaayirasii dhayeera 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 humna maqaa Yesuusiitiin ameen.